Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo eegalee jira. Dilbata kaleessa magaalaa Mooyaleetti hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo fi humna nageenyaa gidduutti dhukaasni gaggeeffamaa turu. Hidhattooti isaanii milishaa keenya daangaa irratti eegumsaaf jiru irratti dhufee dhukaasee ture. Gama keenyaan wanni dhaqqabes hin jiru. Falmii alaabaa sirna gaggeessaa qabsaa fi hayyoo duree duraanii Abaa Obbo Galaasaa Dilboo irratti ka'e. Amma paarlaamaa sana keessa galee paarlaamaan sun waan ittiin gaggeessa malee nuti gaggeessa jennee waan kana gochuus hin danda'amu tokko. Gatii kanaafi magaalaa Finfinnee naannoo Qaaqii Qaallitti waldaa warra Wangeela Makaana Yesuusitti maaltu mudate kan jedhus qabna kan isiniif dhiyeessu an Zalaalam Taaddisaatii turtii gaarii. Kan jalqabaatiin hayyoo dureen duraanii Abaa Obbo Galaasaa Dilboo kan tasa roobii halkan kamisatti bari'u lubbuun isaanii darbe sirni awwaalchaa isaanii sanbata eebila 2022 Finfinnee Bataskaana Kaatedraalii Qiddis Sillaaseetti raawwateera. Haa ta'u malee sirna awwaalchaa isaanii irratti sanduuqni reeffaa isaanii alaabaa Itoophiyaa magariisa keelloo fi diimaa jidduudha urjii cuquliisa qabuun maramee mul'achuun miidiyaa hawaasummaa irratti mufii uumeera. Maatiin Obbo Galaasaa Dilboo dhimma kana irratti dubbisne sirna awwaalchaa mootummaatu qopheesse nuti alaabaa akkasii haa ta'u jechuu hin dandeenyu ture ammoo gaggeessaa gaariitu godhameef jedhu. Ilma obboleessa Obbo Galaasaa Dilboo ta'uu BBCtti kan himan Obbo Tasfaayee Baqqalaan dubbise. Waan gaarii haasofte ammareefu maal ta'e beektaa warri kuni maatiitu hin jedhin eessumatu hin jedhin abaabiliitu hin jedhin akaakiliitu hin jedhin uummata kanaaf dabqaa turan. Tolee. Amma dhuunfaa isaatiin baddannoo beektamati bakka sanatti keessa galeen hojjedha jedhanii gilli isaaniitiin filatamanii achitti filatamanii turanii ajjaa 10 achi turanii uummata sana wajjin haasa'aa turanii mari'atanii eegalan guyyaa 3 booda wanta kun nukumne gaddara sa'aatii tokkotti bilbilee fi kottu borriidhaan jedhe halkan sa'aatii 5 wayitti naa bilbilee anoona dhukkubee jedhee dhaqa hospitaala geessan ijoolleen onni immoo xinnoo rakkina qaba. Waggaa har'aa inni hospitaalatti yaalamee fayyeera. Alaabaan sun laphee isaarra jira malee amma dhumni maatiin hundumtuu harka qalleeyyii ta'uu keenya tun nageenya hundumtuu ijoolleen obbolaanis saanaan hundumtuu amma paarlaamaa sana keessa galee paarlaamaan sun waan ittiin gaggeessa malee nuti gaggeessa jennee waan kana gochuus hin danda'amu tokko. Gatii kanaafi namni alaabaa sanatti morma hin jiru. Hoggantoonni nama kana daddabu kan alaabaa sanaan kan inni gaggeessaa ta'e. Gaggeessaa isaanii irratti maatiin gammadeera asirratti. Sillaaseetti geessinee qaniina gammaraatiif hormiffaadhaan labsiin Obbo Galaasaa Dilboo nuufamaaru jedhamee waan akkasii teessin beekuun suraatti qiddaasee Oromoo beekaa. Ani garuu dhalatteen nama akkasitti gaggeessineerra waan akkasii dhageen. Kana ta'utti immoo hundumti keenyas gaggeessaa sanatti gammanneerra. Siraata haggamantii sanaanidha kan gaggeeffamu malee waan ani ati jennu warri kan jedhanii miti kan ta'u mitiire. Tole maatiin harka qalleeyyiidha jettee kaastee ture maatiin isa eessa jiru? Dhugaan akka jiru ijoollee 5 jiru. Lubbuudhaanii isheen kaan makiinaa miciti isheen kaan makiinaa hojjetti warri kaan immoo charkii baa galagalu malee kan biraa waan tokko jiru. Ijoollee sumaati kun qe'ee tokkotti guddeen obbo wajjinis isaan nu guddise isaan nu gorsaa ture. Obbolaa qaba Obbo Galaasaan kan biraa? Qaba kan qaba mana qabanii jireenya qabani tokko bichaa tokko namni qabdi malee hundumtuu zeeroodha. Anaaf eessuma kun mucaa eessuma kooti isaan bara qabtuu isaaniiti niitis ijoollees maatiin koo Oromoo kooti kan inni hundumaa keessa galee qabsoo boodadha. Maaliif urjeen eega waggaa 3 kana galeellee booda maal obbo keenya waa tokko illee jennaan lakki qabsoo booda. Isu jedhu tuwaa tokko narratiin uummata isaaf jedhee darbeera. Guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Qaaqee Qaallitti waldaa warra Wangeelaa Basaqaa Makaana Yesuusitti haleellaa raawwateen miseensota waldaa irratti miidhaan yoo qaqqabu qabeenya irra immoo mancaatiin gaheera jechuun itti gaafatamaan dhimma hafuuraa waldichaa Qeesii Yisihaaq Qilaalaa BBCtti himaniiru. Torbee darbe keessa Bataskaana Ortodoksii fageenya meetira muraasa jidduutti waldhabdeen uumamee ture jechuun waan kaleessa waldaa sanatti dhalate akkasiin ibsaniiru.
Tanbarkikan ጸሎት ላይ ያለን jilbeenfannee kadhatarratoo jirru sagaleen alaa dhagahamaa ture. Maali jennee gaafa ilaallu dargaggoota lakkoofsaan baay'ee ta'antu ulee gajaraa fi dhakaa qabatanii dhufaa ture. Dargaggoonni mana keessa turan ijoollee fi haadholii eeguuf jecha ofirraa ittisuu yaalan illee balbala cabsanii nutti galan. Ijoollee fi haadholiin akka malee bu'aa turan illee ollaas ta'e qaamni birmate biraan hin turre. Kanumaan jarri ijoollee fi haadholii reebaa fi qabeenya mancaasaa turan. Qabeenya kanneen akka sagalee guddistuu fa'i gaarii konkolaataan fe'anii fuudhanii deemaa turan. Kanneen miidhaan guddaa irra gahe mana hakiimaa kan deeman 3-5 ammoo miidhaa salphaatu irra gahe. Kan mocoramee fi miila faa kan qorqoorroon kute baay'eedha. Barcuma pilaastikaa 1,000 ol qabna ture. Deeskitooppii, meeshaalee muuziqaa, jenereetaraa fi jenereetara faa fudhataniiru. Kana malees qarshii 21,000 ol kan duufaa fi kurnee miseensota irraa sassaabame fudhataniiru. ከህፃናትም ከእናቶችም በላይ ደግሞ ጥቃት dhimma kanarratti deebii bataskaana ortodoksii argachuuf yaallus milkaa'uu hin dandeenye. Lubni waldaa makaana yesuusii kun garuu qaamni kana raawwate kana jennee himuu hin dandeenyu jedhan. ማረጋገጥ የሚፈልገው ነገር አንድ ነገር አለ. Kaninsi mirkaneessu garee gochaa kana raawwate qaamni adda baasee beekuun jiru. Utuu jilbeenfattee kadhataa jirtu karaa duubaan dhufee qaama si waraanu akkamiin adda baasuu dandeessa? Of baasuuf gaafa jennu qofa dargaggoota ta'uu isaanii argine. Iddoo lolli turerraa dhufuu isaaniin alatti kan amantii ortodoksii haa ta'anii haadhiisuun beekamu. Qaamoti nageenyaa yerootti gabaasnu humna qabnu rakkoo duraan irratti bobbaasneerra. Hamma qulqulleessinutti of tiksaanu jedhan. የማዳን ስራ ቢሰሩ የተሻለ ነው የሚል ነገር ነው ምላሽ የሰጡም ማለት ነው። ቶታል kan dhaggeeffataa jirtan sagantaa raadiyoo BBC afaan Oromooti. Amma gidduuttan oduuwwan gaggabaaboo isinitti hima. Magaalaa guddoo Somaaliilaand Hargeysaa gabaa guddicha keessatti balaan abiddaa jimaata darbee mudateen qabeenyi doolaara biiliyoona 1 ta'uu manca'uu koomishiniin bulchiinsaa naannichaan hundaa'ee ibseera. Balaa kanaan lubbuu namaa darbee akka hin jirre yoo gabaafamu ammallee maddi abidda kanaa hin baramne. Hogganoonni Sudaan Kibbaa Pireezidaant Saalvaa Kiir Maayarditiif itti aanaan isaanii Riek Maachar jaarsummaa Sudaaniin ajaja waraanaa waloo ijaaruuf waliigaltee irra ga'an. Ji'oota darban muraasa dhibdee humnoota hooggantootni lameen bulchan gidduutti ka'een nageenya Sudaan Kibbaa yaaddoo jabaa keessa galchee ture. Weellistuu Beeniin Anjeelik Kiijoo fi DJ'n Afrikaa Kibbaa Beelaa Koofii badhaasa Giraamii baranaa argatan. Weellistuun ganna 61 Kiijoon albamii filatamaa weelluu addunyaa jedhuun kan badhaafamte yoo ta'u, DJ Black Coffee ammoo albama Subconsciously jedhamuun badhaasa kan argateera. Ilmi mootii Joordaan Hamza bin Hussein kan kanaan dura abbaa isaanii irraa aangoo mootummaa dhaalanii turan amma aangoo koo nagaheeraa jedhan. Aangoo isaanii gadhiisuuf ammoo akka sababaatti kan himan ilaalchi dhuunfaa kiyya maloota ammayyaa dhaabbilee keenyaa waliin kan deemu miti kan jedhudha. Elon Musk qabeenya Tiwiiteraa keessaa harka 9.2 bituun gabaafame. Namni kun hundeessaa oomisha konkolaataa Teeslaa yoo ta'u, qarshiin itti bittaa qooddaa Tiwiiterii kanarratti baasanis doolaara biiliyoona 2.89 kan ta'udha. dhimma itti yoo ceenu qaamoleen nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz naannoo Oromiyaa Wallagga Lixaa aanaa Najjootti hidhattootaan ukkaanfamuu poolisiin naannichaa hime. Itti aanaan koomishinii poolisii naannichaa Koomishinar Misgaanaa Unjifata BBC'tti akka himanitti bakka bu'aan itti gaafatamaa mana sirreessaa godina Kaamaashii fi poolisoonni isaan waliin turan lama osoo asawusaa irraa gara Kaamaashitti imalaa jiranii butamuu isaanii himan. ባይብሌ ሰበተኛ ወር አካባቢ ነው ነጆ አልፎ ገባ ደበላ የሚባል ቦታ ጋፋ ጉያ ድግደሚ ለማ ጀቶርባፋ በረኩመ ለማፍ ቁዳፉር ቱሬ ናኖ ኦሮሚያ ነጆ ደርበኒ ገባ ደበላ በከ ጀደሙቲ ከኡካንፈመን አንጋ ከሌሳት ልቡ እንጅራቹ ሳኒ ኦዴፈኖ ቀብና bilbilani lubbuun jirraa yaaddaynaa ka jedhu odeeffannoo maatii isaanitti dabarsaniiru. Maaliif akka ukkaanfamanii garuu waan barre hin qabnu. Isaaniin gadhiisisuuf naannoo Oromiyaa waliin dubbanneerra. Akkasumas walitti bu'iinsa daangaa naannoo Oromiyaaf Beenishaangul hiikuuf qaamni hundaa'es waan jiruuf karaa isaanis akka gadhiifamaniif yaalii gochaa jirra. Abbootii amantaa, abbootii gadaaf jaarsolii biyyaa naannoo Oromiyaa irraa gara sanatti imalanii akka gadhiifamaniif yaalii gochaa jirra. Karaa keenyas Kaamaashii irraa jaarsoliin biyyaaf abbootiin amantaa
filamuun boru gara sanatti kan imalan ta'a. Qaamni namoota kanneen ukkaamsee eenyu akka ta'e baruun rakkisaadha. Garuu naannicha irra kan bal'inaan socho'an hidhattoota ABO shaneeti. Ajjeechaan adda addaas naannichatti ni raawwatama. Konkolaattotni adda addaas ni gubatu. Tilmaamaan hidhattoota ABO shanee jennee tilmaamna. Garuu kana mirkaneessuu hin dandeenye. Warri ukkaanfaman namoota sadidha. Godina Kamaashiitii bakka bu'aa itti gaafatamaa mana sirreessaa fi poolisoota isaa waliin turan 2 turan. ከሱ ጋር ወደ 2 የማረሚያ ቤቱ አመራሮች አሉበት 3 ናቸው። ከሱሳ ወደ ከማሽ እየመጡ ነበር። Obbo Misgaanuun hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan isaan ABO shaneettiin jedhan ta'uu hin oolu jedhanis gochaa kan hidhattootni ABO WBO raawwachuu isaanii odeeffannoo isaan irraati arganne hin jiru. Sagantaa keenya xumuraa qabanneetti yoo ceenu godina Booranaa dhiyeenya magaalaa Mooyaleetti humnoota mootummaa fi hidhattoota WBO gidduutti lolli gaggeeffamuun himame. Daangaa Keeniyaa irratti kan argamtu magaalaan Biyaashiraa Mooyaleetti humnoonni mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhu gidduutti lolli taasifamu aangaan mootummaa tokko BBC'tti himaniiru. Jiraataan magaalaa Mooyalee tokko BBC'tti kan himan dhukaasichi magaalaa Mooyalee daangaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuu isaati. Wanni quba qabu magaalaa Mooyalee ganda dubalama iddoo boolee jedhamutti halkan keessaa sa'a 7 qaamni hidhatee dhufee dhukaas bune dhukaas sa'a 7 aga sa'a 10 deemaa ture daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaatti bakki qaamni lachuu gamni lachuun miidhaan gaggeeffamu tokko illee hin argine waan jiranii. Hayyee kaan walitti dhukaasan. Gamsuunis garanaa namni lubbuun bahee argamu jiru. Haalli nageenya ammaan tanaa uummatni karaa obboleemmaa haalli nageenya uummatni sirrumaa walumaan jiraachaa jiru walumaan deemaa jirani. Mee qaamni walitti dhukaase kun odeeffannoo qabdaniin warra kam jedhame yaadama? Qaama ABO shanee jedhama. Kabiraa'oo? Milishaa gandaa walitti dhukaasan. Naannoo sanarra magaalaa keessa sochiin hidhattoota jira ture kana dura? Hin jiru naannoo daangaa keenya keessa socho'anii magaalichi ammoo daangaa waan ta'eef akkasiin dhukaasuu danda'a. Daangaa keenya ammoo Itoophiyaa keessadha bakki dhukaasnitti banama. Bakki dhukaafame daangaa haa ta'u malee Itoophiyaa seenaniiti Itoophiyaa keessa. Kantiibaan magaalaa Mooyalee obbo Galmaa Korophichaa dhukaasni kun dilbata galgala gaggeeffamuu himuun lubbuu namaarras ta'e qabeenyarra garuu miidhaan ga'eeru hin jiru jechuun BBC'tti himaniiru. Magaalaa biyya Deengadda dhukaasii sun halkan naannoo isaa 7 ka'uun akkasuma shanee ABO shanee hidhattooti shanii milishaa keenya daangaa irratti eegumsaaf jiru irratti dhukaasee ture. Gama keenyaan wanni dhaqqabes hin jiru. Isaan irraa immoo hidhamsi akka jiru odeeffannoo dhageenye jira. Haa ta'u garuu gama keenyaan namni hawaasii illee milishaan nama kamiyyuu namni hidhamin jiru miidhaan dhaqqabee hin jiru. Naguma amma magaalichi karaa keessachiisaa jechuun jira. Hayyee halkan sa'a dheeraaf dhukaasni gaggeeffame 7-10 ka jedhuun dhagee dhugumadha. Dhukaasii 7 haga 9 tekkulii ture jira achi boodas erga jarri baqatee baheen booda milishaan keenya faana dhukaasuun hin jira. Milishaa waliin immoo humni federaalaallee yookaan humni naannoollee jira sin keessa gama mootummaan. Humni hundinuu walitti qindaa'ee kan jiru humni poolisiin jira poolisiin federaalaa jira milishaanis jira humni waliin qindaa'ee fi dhukaasa kana keessatti hirmaatanii jiran jechuudha. Hundi hirmaatee jira. Qaamni lubbuu namaarra miidhaan dhaqqabe homaatiin jiru. Lubbuu namaa qabeenyas wanta akkas miidhaan akkas hin geenye madoonis hin jiru hunda naguma. Kanaan dura sochiin hidhattoota magaalaa keessan keessa ture moo guyyuma sana argitan? Akkana kun arguma guyyuma kana agarree kanaan dura tirendii yeroo dheeraa naannoo sunitti waggaa tokkoon duras haaluma kanaan raawwatanii ture waan jedhu yeroo darbee waggaan ture wanni kun hin deddeebi'aa haa ta'u malee sochiin akkasii dhiyoo kanatti kaleessuma godheen gadduma agarreecha guyyuma amma sanbata. Gara kibba Oromiyaa gara godina Booranaa fa'aa keessa bakkeewwan tokko hidhattootaan qabamaniiru jedhamee yeroo adda addaatti odeeffamaa tureera. Dhimmi kun naannoo keessanitti mul'atee beekaa? Gara keenya akkuma godina keenyatti iyyuu hidhataan rakkoon akkasii haa to'atamu karaa ansiiti sochiin to'atamu tokko akkuma godinaatti. Isaan kanaa jedhan malee dubbii himaan ABO WBO Odaa Tarbii fuula Tiwiitara isaa gubbaatti akka barreessetti humnootni mootummaa zoonii kibbaatti miidhaa cimaatu irraan ga'e jechuun loltootni hedduun du'uu isaanii himan. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa galgala kanaatiif qopheessine asumarratti xumurreeti kan jiru kan isiniif dhiyeessee Anzala Lamtaa Addisaan ture. Qopheessituun sagantichaa immoo Firaa'ol Balaayiti akkasumas ogeessa